Yooyyaa harka fuune. An obboleessa keessan hiikaa nagishoo Oromticha qophii irratti argamu hambaa show. Qophiilee hambaa show hundiyaatan irraa barachuu bashannanuu ittiin bohaaruudhaaf subscribe gochuudhaan maatii hambaa show akka taatan affeerraanqii kan jalqabaatu. Hambaa show qophiilee dhimmoota diinagdee, dhimmoota amantaa, aadaa fi afaan, dhimmoota hawaasummaa, dhimma Oromoo fi Oromiyaa, dhimma amantii, dhimma diinagdee, dhimma siyaasaa, fuulduree dhalootaa, seenaa kaleessaa wal wajjiniin daawwatu. Ijoo geessotaan sakattaanee faana goototaa duukaa boonaa hambaa show yeroo dhiyootti argattu. Qophiilee hambaa show daawwattoonni keenya akka ittiin bohaartan, akka ittiin bashannan, haamilee akka horattan homaa shakkii hin qabu. Hambaa daawwachuun yeroo hundumaa filannoo keessan jalqaba haa ta'u. Hambaan bu'uura seenaati. Seenaan kan inni bu'uureffamu hambaa seenaawwan darban irraa ka'eeti. Hambaawwan seenaa darban qorachuudhaan, soquudhaan, iyyaafachuudhaan, gaafachuudhaan, arganii qaqqabuudhaan seenaa dalaguuf bu'uurni jalqabaa hambaawwan seenaa darban qorachuudhaan. Gaaffii jedhu deebisuuf gabaabumatti hambaan bu'uuraa fi bu'aa seenaati. Qophiilee hambaa show suur-sagaleetiin qophaa'anii isiniif dhiyaatan hambaa irratti argitan hundumaa isin onnachiisanii isinis hambaa dhuunfaa, hambaa biyyaa, hambaa sabaa ol keessanii akka darbitaniif kanneen itti yaadamanii qophaa'an. Hambaa show daawwadhaa. Ittiin bohaartu, ittiin bashannantu, irraa barattu. Hambaan kan keessan sagalee dhalootaati. Sagalee birmadummaa. Hambaa show qopheessee kan isiniif dhiyeessu yeroo hundumaa an obboleessa keessan hiikaa nagishoo Oromicha.